saalii hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii inshaallah mata duree guyyaadhaa qabadhee isinii dhufe ilmaan Oromoodhaa waa'ee gartee biyya teennaa irratti kaawwan deemaa ture Afrikaan gamtooman salphina Somaalee irratti murteessa yookaan ammoo haala Somaalee fi Itoophiyaa jidduu jiru irratti haala jiruuf akkasuma haala waliigalaa irratti inshaallah waliin ilaallaa jechuudha. Gaarii qaqqalee bareedduu ilmaan Oromoo akkuma beektanii wanni Itoophiyaa fi Somaalee jidduu deemaa ture haga harkifatee Ijiptar keessa kaa'attee wanni adda addaa deemaa ture. Oduun tun yeroo baay'ee haala adda addaatiin gartee karaa adda addaatiin namoonni hedduun itti shibbiraa turre itti rakkachaa turre. Alhamdulillah ammoo akkuma asiin hunda olii ibsaa turretti mootummaan Somaaleedhaa karaa nagaatiin dubbiin tun akka fudhattuuf tattaaffii guutuu godhaa jira. Addallee odeessi haara'uu ni ga'u jiru. Karaa Somaaleetiin Hasan Sheikh Mohammed karaa gartee sodaachisuu dhaadannoo adda addaatiin oofusan gartee dadhabee amma karaan inni ittiin dhufe Itoophiyaadhaan buufata bakka barbaaddan haga barbaaddan 2-3 illee isinii kennina. Karaa gartanii Somaalilaandiidhaaf beekumtiin kennin Itoophiyaan kan jedhu gaafate. Itoophiyaan ammoo kanarratti karaa ministeera hajaalaatiin deebii deebisteefii jirti jechuudha. Deebiin Itoophiyaan deebisteefis gartee nuti karaa miidiyaatiin olola oofaniif waan adda addaatiif namni tokkollee gartee kan isiniif jilbiifatu tokkollee jiru yookaan ammoo kanaa bakka hin kennu kan jedhu kaanii jechuudha. Kanarraa kan ka'e biyyoonni Afrikaa hedduun warroonni waraana eeggatoo karaa nagaa Somaalee eegsisuudhaaf ka'anis haala kana gubbatti yoo waan Itoophiyaa irra deemu kun rakkoon karaa Itoophiyaa waan akka hirmaattoo ta'e nutis gartee wanni tokkollee gargaarsi Somaaleef goonu yookaan ammoo itti hirmaannu tokkollee hin jiru kan jedhuun biyyoonni 10 walgahii karaa Keeniyaatiin humna waraana Keeniyaa ittiin godhameen dhiitanii bahanii jiran jechuudha. Kunniin oduu gammachiistuu guyyaa addaatitti gurraan isa walgeenyu jechuudha. Kana qofa osoo hin taane Ijipti keessatti rakkoon gurguddaan karaa gartee mootummaa Ijipti irratti deemaa jiru keessaa mana hidhaatiin namoota mootummaan Ijipti ajjeese hadda ammoo nama tokko beekamaa mana hidhaa keessatti ajjeefame kan mana murtiillee dhiyaatiin wal qabate rabshaan gurguddaan karaa Gibsiitiin illee deemaa jira jechuudha. Kana qofaa miti. Akka odeessa walii galaatiin wanni isinii kennuu barbaannu shaniin dhiyookona yoo yaadan taate gara Shawaa keessatti jechuudha namoota hedduu ajjeestee namoota sana ajjeesuu illee itti gaafatan fudhatte raayyaan ittisa biyyaa humna qilleensaatiin ammoo bakka isiin jirtutti warra isiin leenjii faara walii qabdeef akkasuma harcaatu isii tanafte dirooniidhaan barbadeessee jira jechuudha. Kana qofaa karaa warraa faannootiinis akkasuma gartee karaa Gondar Goojjam kana keessatti duula guddaa godhameen gartee isiinis haala jiru kanaan ka Ijipti kanaan wal qabattee sochii isiin gootuun kan wal qabatte dirooniidhaan dhiyoo kana akka malee dhamamteen naannoo Amaaraa keessaa illee boo'ichi bakka hundarraa dhufaa jira jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa kanarratti wanni gabaabduu isin tuquu barbaade sumarratti wanni kun haala qindaa'aa isin dura karaa Alshabaabiin karaa gartee akkasuma mootummaa Somaaleetiin akkasuma Ijiptiitiin shanee fi karaa faannootiin duulli hedduun mootummaa kana akka tasgabbiin arganne godhamaa ture. Walumaa galatti jechuun akka cuunfaatii yoo isin barbaade karaa milkii irraa honguutitti guutuu isaatu deebi'ee jira. Warroonni gartanii Alshabaabii fi shanee illee akkuma argaa jirtanii kuunfacee harka kennachuudhaan kuuwwan ammoo bakka adda addaatitti dhawamuudhaan barbadaanii jiran jechuudha. Warroonni kalee isaan gurmeesse keessaayyuu karaa Oromootiin karaa Amaaraatiin isaan gurmeessee kakaasee gaaratti oofee biraa bahe kun biyyoota Afrikaatitti kun biyyoota addunyaa Awurooppaa keessa Ameerikaa keessa galanii daldalaaf jiruu ofii oofachaa jiranii jechuudha. Wanni kun wanni nama gaddisiisu ilmaan Oromoodhaa. Warri kalee Oromoof dhaabbanna biyya tanaaf dhaabbanna jedhan guutuun isaaniitu biyya tana kun Ijipti waliin dalaguudhaan kun Somaalee waliin dalaguudhaan kun nafxanyoota waliin dalaguudhaan tattaaffii hedduu godhamaa ture. Yeroo ammaa kanatti ammoo hundi isaaniitu honganii jechuudha. Warri gartee isaan uf duratti dhiibee deemaa jirullee Khalid ibn Nasir namni hedduun akkasidhaa viidiyoo gartee nama nu bira seenu jedhanii wanni kun rakkoo karaa gartee dhiibbaa karaa biraatiin godhamu fakkaatee waan jiru hunda sirreessee jira iddoo nuun beeku. Warri gartee viidiyoon keessin biran dhufne sarchi godhaatumaan maqaatti barreessanii akkasuma yoo argattan namni hedduun waan akka isan kaleessanii kun sisteema karaa dalagamuun maal akka ta'e naaf gadhabe akkasii inshaallah. Kanaaf qaqqaalee babbareedduu ilmaan Oromoodhaa haalli kun keessaa yoo hadha Somaaleen hadha dhiyeessite mootummaan Somaaleedhaa dhiyeesse kun waan feetan amma eessatti deeme kadhatti deeme Itoophiyaan. Kadhachoo maaliif wanni gaddeemaa jiru keessaa Tiraamp gara taayitaatti dhufuun Somaalilaandii beekumtii akka kennamuuf eeggamaa jira. Kana qofaa miti poolisii Afrikaa irratti qabu Tiraamp hagammaa waan gadi hin baasiniif maaltu dhufa gadhu sodaan isaan guddoo qaban maali? Itoophiyaan biyya istiraateejii addunyaa kana guutuudhaaf akka East Afrikaatitti qabdu waan taateef namni hundi Itoophiyaa qabachuu barbaadaa jechuudha. Kanaaf murtiin Tiraamp kennullee
Somalilaandii beekumtii kenna kan jedhu sodaan guddaan deemaa jira. Gaafa Ameerikaan beekumtii Somalilaandiif kennite gabaan guutuu addaan galti jechuudha. Murtiin fudhatamu, tankaarfiin fudhatamu, namoonni gartee lafa dhiitanii akkas goote Itoophiyaa kana goote jedhamu kun guutuun isaatu furmaata argataa jechuudha. Wanni namoota keenya biyya keessaatiif diina keenya illee galiin maali? Itoophiyaan biyya akkami? Istiraateejiin isiin qabdu addunyaadhaaf kan jedhu nama hedduu dhallee ifaa miti. Galuulleen taa'u jechuudha. Gaafa nama keenyaa galtu gaafa wanni marti gabaan addaan galte jechuudha. Itoophiyaan kaleessa wanni isiin cabxee biyya beelaa, biyya rakkoo, biyya gartee addunyaa keessa wallaalaatiin beekamteen maali? Namni Itoophiyaa bulchaa turan wallaaloo waan ta'aniif, nama garaa ofiitiif dalagan waan ta'aniif Itoophiyaaf namni yaadee Itoophiyaan akka isiin addunyaa keessa guddattuuf akka dandeettii qabdu kanaanii fayyadamtuu namni godhuuf yaalaa ture hin jiru jechuudha. Hadha gaafa dhaabbichuun gara taayitaatti dhufe biyyi tun akkaataa isiin itti ubbira dabartee Afrikaa bira dabartee addunyaadhaaf istiraateejummaa qabdu kanaanii ofillee fayyaddee biyya addunyaa akkasiin fayyaddu amma argaa jira jechuudha namni hedduun. Maaliif Itoophiyaan hadha biyyoota hundaa biyyoota Arabaa wajjin jirti, warra Ameerikaa fa'aa wajjin jirti, warroota Awurooppaa wajjin jirti, Chaayinaa fi Raashaa wajjin jirti, Iraanii wajjin jirti, biyyoota namni guutuu isiitu harkees kaattee irraa fayyadamaa jirti jechuudha. Kun dandeettii addaati. Dandeettii akkasiin viidiyoon kun kan amma waraabaa jiru kun immoo viidiyoo biraatti gahaan jirre abbaa. Uzeeffaa Ooroo Jimmaa viidiyoo kiyya kanatti isin bira gahaan jirre immoo viidiyoo duraatti dhiifama naa godhaa. Kadhaa kan argaa hin jirre immoo viidiyoo biraatti naa katamme. So kanaafuu kanaan Itoophiyaan maal goote gar takka cillaaffattee biyya takka qofa wajjin miti kan isiin dalagaa jirtu. Biyyoota hundaa keessa harka waan kaatteef akkuma biyyoonni addunyaa kuuwwan dalaganitti warri humna qabu, warri dandeettii qabu, warri teknooloojiin guddate kunneen harki isaanii dheeraadha jechuudha. Bakka hundaa biyya hundaa wayiin harka keessa kaatanii akkasitti biyya kamuu keessatti harka kaatanii fayyadamanii jechuudha. Itoophiyaan illee maal gootee muummichi ministeeraa haa dhufe biyya kamuu kan waldhabbii qabduun Itoophiyaan dhadhan jiru jechuudha. Warroota bobaa jala jiran kan sodaa Itoophiyaa irraa qaban biyyoonni hedduun Afrikaadhaa sodaa Itoophiyaa irraa qabanii keessaa biyyoonni ollaan as dhiyaatan kunneen warroonni bu'aan keenya walitti hidhaa qabu keessaa karaa bishaanii kanaan, karaa daldalaatiin, karaa buufata karaa baharaa diimaa kanneeniin warri balbala Itoophiyaa argachuun qabdudha kun sodaa Itoophiyaa irraa qabu. Ijiptii irra guddaan bishaan irra sodaan isiin qabdu maalidha? Itoophiyaan karaa humna baharaatiin yoo as baate humna qabdu kanaan rakkoo guddaan irraan geetti kan jedhuuf sodaa guddaadhaan lafa Itoophiyaan dhiphisuudhaaf yeroo dheeraa dalagaa turte jechuudha. Kana Itoophiyaan maaliin irra aante asii ka'uudhaan Itoophiyaan karaa Morokootiin Morokoo fi Gibsi yookaan Ijiptoon dhabbii waan qabaniif takkatti maal Itoophiyaan utaaltee Morokoo walii galte jechuudha. Yeroo kana akka malee sirreeffate. Kana qofaa miti. Itoophiyaan sangoon qofa osoo hin taane osoo balbalan yookaan ammoo karaa balbalaa hin argatin humna baharaa leenjistee qopheessuudha jechuudha. Keessaa karaa Faransaayiin waan silaa barbaachisu guutee xumuruudha jechuudha. Kana qofaa miti. Itoophiyaan karaa tolaatiin ta'ee lolaan ta'ee gara fedheenu buufata argachuun keenya dirqama uummata miiliyoona 100 qabannee balbala galaanaa dhabuun salphina kan jedhu Itoophiyaan dhiyeessite kun sodaa shorakaati ta'e achi bira dabree ammallee meeshaa Itoophiyaa hidhachaa jirtu jechuudha. Meeshaalee Itoophiyaa hidhachaa jirtu kun nama hundaa akka inni jilbiifatu goosee jechuudha. Namni hundinuu yeroo kaa Itoophiyaa loluu barbaaddanii Itoophiyaan baradha meeshaa akkanaa hidhattee jirti. Teknooloojii akkanaa hidhattee jirti. Humni waraanaa bifa haaraa waan ijaaramaa jira. Biyyattiin ijaaramaa jirti ni ilaalanii jechuudha. Itoophiyaan warri biyya keessa jirtan karama kanaa wanni isin dabarsuu barbaadu warri biyya keessa jirtu. Guddisan quba qabdanii misoomni Finfinnee irraa ka'e kakaleessa gartee namoonni keenya maal Finfinnee qofa tolchanii karaa calaqqisanii jedhan kun guutuu biyyaa dhaqqabaa jira jechuudha. Keessaayyuu jalqaba maal dalagamaa jira waliigala Finfinnee irraa ka'ee roga hundattuu roga arfanittuu karaan cabee magaalaaleen guutuun cabxee karaa gubbaa jiran karaan bal'achaa jira jechuudha. Maaliif misooma biyyaatiif wanni agarsiisu maali? Tokkoffaa karaa qabaachuudha waan hundaa irratti jechuudha. Uummanni akkaataa itti gartee teessumti lafaa kan magaalaadhaa hundaafuu istiraateejii hunda sirreessu. Kun ofii kiyyaa keessa deemee argee jechuudha. Finfinnee irraa ka'e misoomni magaalaadhaa yookaan ammoo gartee rogoota arfaniinuu wanni silaa dalagamuu godhamuu qabu biyyattii tanaaf guddina waan mul'isu dalagamaa jira jechuudha. Kun gaafa akkasumaan deemee roga arfaniin gabbahee jedhe Itoophiyaan biyya nagahaa argattu wanni tokko gartanii koshaan kalee jiru sun hundi isaa keessaa bahee biyya namaa fakkaattee uummanni kee jirullee gammadee sammuu namarraa banama namni keenya rakkoon qabu maali? Koshaa keessa ukkaamee taa'e karaan qabu waliigala biyyaa dhiisi magaalaa Finfinnee keessatti Itoophiyaan karaan qabdu osoo GPS waa fayyadamettee gara deemtuun beektu jechuudha.
karaa tokkocha qabdi Finfinneen kamallassanuu dalagee biraa deeme jechuudha. Sunillee hagam Finfinnee seenee Finfinnee keessa maree xiqqoo isiin dhaabbata jechuudha. Hadha immoo bal'ifamee roga hunda deemaa jira jechuudha. Maaliif kun godhame? Itoophiyaan lafoota gartee turistiin keessa deemanii ilaalan lafoota gartee wannoonni adda addaa hedduun albuun waa hunda keessatti dalagan hedduu qabdi jechuudha. Garuu karaan qabdu, pilaaniin qabdu, lafa hidhamtuu takka maaliif uummata dhamaa biyya tana bulchaa ture namni gartee waa takka uummata saamuu biyya saamuu malee waan bira dalaguu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf addunyaan maal ilaalaa jirti? Biyyattiin tun karaa isin deemuu jirtu akkaataa itti biyyi takka biyya isii godhu maalidhaa? Jalqaba jechuudha. Biyya keessatti uummataaf haala aanjessuudha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhattan magaalaan Finfinnee kana keessatti lafti biizinasa eessaa akkuma beektan markaatoodha jechuudha. Markaatoo ibiddi yoo ka'e warri ibidda dhaamsu karaa seenee dhaamsuun hin qabu. Tokkoffaa hundi isin barbaadu takkana. Inni lammataa akkuma biyyatti rakkoon tokko yoo gale karaan namni irra fiigee rakkoo san dhaqqabee federaal haa ta'u, waraana haa ta'u, ambulaansii haa ta'u, fedhee haa ta'u, fiigee ittiin gahu tokko illee hin jirtu jechuudha. Karaan qabdu Itoophiyaan. Karaan ispaaltiin dalagame torbaan takka yoo ga'e gartee qotameetiin boolla ta'a jechuudha. Addunyaan kana irraa kaate biyyi tun uummanni karaa tolfachuu hin dandeenye, uummanni mana fincaanii hin qabne, uummanni magaalaa isaa keessattuu karaa gabbee ol deebi'uun hin qabne akkamitti waan guddinaa yaada jedhamee biyya tan laalaa turan jechuudha. Itoophiyaan akkuma Mallas jedhetti fakkeenya Mallas maal jedhee Itoophiyaan Keeniyaa dhaqqabuuf yoo Keeniyaan dhaabbattee waggaa 100 nu eedde waggaa 100tti Keeniyaa dhaqqabuu hin dandeenye jedha. Dhaabbattee nu eedde jechuun maali? Misooma dhiiftee waan dalagattu dhiiftee yoo teettee Keeniyaan akkam jirtu kanatti teette waggaa 100tti dhaqqabuu hin dandeenye. Maaliif sammuun yaaduun sammuuf jala gaddeebi'anii yaadanii jechuudha. Hadha Itoophiyaan garuu Afrikaa miti Dubaay jedhamaa jirti jechuudha. Afrikaan guutuun kamtu Addis Ababaa jedhan jirtee koottaa Finfinnee daawwadha yookaan Addis Ababaa daawwadha jedhan. Seelee maaliif dhufanii ilaalan argan magaalaa isaanii keessa waan hin argine. Rakkoo kana keessa jirtu Itoophiyaan osoo gamaa gamanaa itti wacan. Warri kana argu warri ollaa kennaa kan akka gartanii Somaaleedhaa, kan akka Suudaan, kan akka Jibuutii, kan akka Eertiraa, kan akka Ijiptii warroonni kunniin hirriban qaban jechuudha. Kanaaf hiree argatanii hundi isaaniitu keessaallee warroota mootummaa kana mormu ijaaranii ofiillee waan danda'anii radduudhaa turan. Ijiptiin kalee itti dhiibdee Somaaleedhaan wada fiixana isin duuba jiraa zarraaf akkana godha jettu adda gartee ofiiyyuu suutaan gara mana galtee mana keessaa rakkoo ofii qabdu uummataa wal qoraasaa jirti jechuudha. Somaaleen kaleessa Ijiptiin abdattee waan kanatti hujettee fiiddee seentee maqaa Arab Liigiitii yookaan immoo nuti biyyoota Arabaatii warra gamtoomee ijaaramee Itoophiyaan kana keessa hin jirtu qullaa jirtee adda jirtee warri jedhu maal ta'anii adda agartee adda hacaanii numaa Itoophiyaan amma Arab Liigii yookaan ammoo Liigii Arabaa keessa seenuudhaaf waan hunda xumurattee deemaa jirti kun rifaatuu guddoo namatti ta'e jechuudha. Diina keessaatiif diina alaatiifis. Yeroo dheeraa akkuma isin beektan ganna dheeraa waggaa 150 60 70 lakkoofnu kana keessatti Itoophiyaa kopheessanii gartee kopheessanii akka biyya kam waliin hin jiraanne bakka humna isiitii olitti harkisanii Ameerikaa fa'aa wajjin, warra dhiyaa fa'aa wajjin, Awurooppaa wajjin, kun Siwiidin namuu kan dhufu hundinuu bakka amantii isaa aanjutti harkisanii Itoophiyaa tana gartee akka nama waa fannisee hokkoodhaan wayii godhaa turan jechuudha. Itoophiyaan silaa eenyu waliin tolti Afrikaa wajjin yookaan Iiziyaa biyyoota Arabaa kan wajjin jechuudha. Maaliif ollaadhaa biyya waan hundaanuu walitti hidhaa qabnu biyya aadaa amantiidhaan hundaanuu walitti dhiyeenya qabnu wal beeknu jechuudha. Namni nama walitti beekuu waliin sira waa dalagata. Wanni isaan san godhaniin maali? Biyyoota kanaa yoo as dhufan kaayoon isaan kaayaa turan Itoophiyaan dachee kiristaanaa jedhanii tokkoffaa inni lammataa ammoo nuti sanyii warra ebaluutii jedhanii jechuudha. Akka amantiitti illee gartee karaa isaan keessa deemuun barbaadu. Soo kanaaf harkisaa turan. Maaliif kana dhugumaan sanii godhan rakkoon isaan qabani yoo garaa biyya Arabootaa as gorre eenyuuf akka irraa fayyadamuu beekan jechuudha. Namoonni isaan biyyoon amantiin isaan dhossuu barbaadan sabni isaan dhossuu barbaadan kun ilmaan Kuush wajjin akkasuma Araboota wajjin wal hidhaa hedduu waliin qabna jechuudha. Seenaalee hedduu waliin qabna. Akka amantii uummanni Musliimaa biyya Arabaa wajjin seenaa guddaa qabaa jechuudha. Akka Afrikaatitti ilmaan Kuush wajjin waa hedduu qabna jechuudha. Isa kana adda kutuu harkifatanii Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaatti garatti ol fannisanii jechuudha. Kanaaf warra gartee biyya sanniini baratan ergamtoota warra sanniini warra gartee maqaa faarsanii amma isin gartan Itoophiyaa keessatti seenaan Itoophiyaa keessa nutti himan ifa dhuunfaa jagna akkasii jedhan. Yoo ati ilaalte warri sunniin warra isaan barsiifatee as keessa naqee jira. Nama hunda nama marsin daaddaa keessan irraa eegadha. Hunduu namoota ala bayanii bishaan alaa dhuganii namoonni gartee amantiidhaan siyaasaadhaan uma fedheen waa ta'u miimoorii yookaan ammoo chipsii keessa kaatanii dhufanii jechuudha. Nama biyya keessaa ol ka'u roga arfan keessaa dhufu tokkollee fudhataman qabu. Fakkeenyaaf kan akka fudhannu dhaabbichu biyya alaatti deemeen baranne warri alaa chipsii keessan kaayanne nama tokkoof hin dalanne jechuudha isin galee. Kanaaf jibbame
Maaliif warroon alaallee dhiibbaa irra godhan. Yoo namni tokko chipsii keessa kaatiin sodaatan fakkeenya yoo Ameerikaa inni baratee dhufe Ameerikaa duuba jira jedhanii biyya ollaalleen sodaatti ka keessaallee inni sodaataa jala deemanii jechuudha. Yoo inni ammoo biyyuma keessa baratee sabboonaa rakkoo saba isaa uummata isaa beekuu fi aadaa fi afaan isaa dubbatu taate hoo namni tokkollee gartee jala waan dhaga'u jechuudha. So kanaan wal qabatee wanni adda kana siituuquu barbaadee maalidhaa ilmaan Oromoodhaa dhiyoo kana ji'a 3-4-5 kana raafamaa turre hundi kennaa jechuudha. Itoophiyaa irra lola banamaa maaltu galaa lola taa'aa jennee halkanii guyyaatti cinqamaa turre. Garuu maal isin jechaa baale? Lolli ta'u hin jiru isin hin jenne. Maaliif lolli ta'u hin jiru isin hin jenne? Gibsi yoo taate ofii Itoophiyaa dhuftee achii asin dha'uu hin dandeettu kan namoonni beektan jedhee fudha jechuudha. Teekinooloojii akkasii illee hin qabdu waraanaan ammoo dhuftee Itoophiyaa waraanni isii miiliyoona dhisiin qabdu kun waraana 100 Itoophiyaa loluu hin danda'u. Takkaa lolee illee injifatee hin beeku. Itoophiyaa illee lolee argan ni cabe. Israa'el gartee 10,000 ol garaftee wayyaa irraa baaftee isin galchina karaan eessattee waan takkaa biyya kamuu irratti hin dalagame irratti daladdee jechuudha. Uummata akkasumaan dhaadatu malee takkaa lola seenee muuxannoo lolaa hin qabne. Lolli qawwee qabaachuu miti meeshaa qabaachuu muuxannoo lolaa qabaachuudha jechuudha. Itoophiyaan yeroo ammatti Afrikaa keessaa lola kaanii baatee kaan ka seenuu jirtu lookaal biyya keessa jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaan ijaarte kanaa jechuudha. Yeroo leencetti muuxannoo kan irratti shaakalu akkuma asiin dura Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaatiif abbichuun jedhan waraanni Itoophiyaa kadha jiru kun lola godhaa jirru kun kan irra shaakallu jedhe gartee warra biyya keessaa faannoof shaneen kan lola irra shaakalan yookaan ammoo warri TPLF jechuudha. Shaakala waraan leenjifatan kana ka gartee barate hojiidhaan teoorii ka tagbaar isin jettan san irra shaakalchiifatee agarsiisee jechuudha. Kun qophiin nu qabnu shanee fi faannoo fi mitii jedhe abbichuun asiin dura jechuudha. Diinota keenya alaatiif qophaa'aa jirraa jedhe jechuudha. Akkuma san kun qophaa'amee hundaa ija ofiitiin arganii aktivistoonni isaanii miidiyaan isaanii Itoophiyaan meeshaa akkasii hidhatte meeshaa akkasii bitatti biyya akkasiitiin walii galte biyya tana waliin jirti. Yan ol harkifachaa dhaqee warri ollaa kennaa hunduu dadhabe jechuudha. Siisii wanni inni godhin jiru Abdul Fattah Siisii jechuudha. Biyyi inni fiigeen dhaqee hin jiru jechuudha. Itoophiyaa irra aanuuf Itoophiyaa cabsuudhaaf jecha walgahii Chaayinaa keessatti waaman irraa hafee Turkiin bira dhaqee jechuudha. Garuu ni kasaare. Turkiif Itoophiyaa wanni adda baasu takka illee hin jiru jechuudha. Arab Imireetiif Itoophiyaa namni adda baasu tokko illee hin jiru. Maaliif dantaa walii hin hedduu jira. Waan hedduu kan namni adda baasuu hin dandeenye jira jechuudha isin galee. So kanaaf ilmaan Oromoonni isin jechuu barbaade maalidha? Ololoonni hedduun ammaas ka'uu deema. Waa hedduu gabba'uu deemuu deemaa jira jechuudha. Inni kun maali? Karaa hedduu yaalan warri gartee diinni keessaayyuu shaneen Oromootiif shaneen nafxanyoota boolla biraa qotaa jiran ammallee amma karaa dhufanii agartanii karaa amantiitiin wanni hedduun deemaa jiru olumaa hin ta'e namarti gabbaatee haadha sooshaal miidiyaa irraa dubbachaa jirti jechuudha. Maaliif wanni kun waan xaxamaa jiru jira. Xaxanii gara hundaanuu dadhabanii waan biraa kaasuu deeman. Ammaachuun ni fidan ammoo takka illee hin jiru jechuudha. Alhamdulillah hundi keessan namoonni gartee sooshaal miidiyaa kanarra waliin oollu yeroo dheeraa waliin baranne siyaasaa gaarii bartanii jirtan. Waan deemu hundaa amma isinii gara wanni ta'u hundinuu jechuudha. Amma karaan isaan deemaniin irra maa'een isaan amma gartee dhagaa lafaa fuudhanii killeen cabsuu deemaniin karaa uummata musliimaatiin jechuudha. Aqiidaadhaan waliin buusuudhaaf sagantaan guddaan ijaaramee lafa kaa'amee jira. Irraa maa'een amma godhamuu deemu san kanan shakkinaa ni dhufa jechuudha. Waa hedduu gabba'uu deeman dagate jecha kana qabadhaa. Karaa uummata musliimaa keessaa waa hedduu gabbaasuu deemu jiran maal qabatanii warra hadhallee gartee daaddaa fa'aaf gaashee fa'aaf gaashittii fa'aaf booyaa jiru jira gartee warra mardoo namoonni isaanii garuu rakkoon namni keenya qabu daaddaan fa'aa daldaalachaa jiran. Daaddaan Oromoollee keenya galee daldaalachaa jira. Kan nafxanyootallee Ingilizii fi Ameerikaa galee daldaalachaa jiran. Namuu dalagaa irra bobba'ee jira jechuun hundi isaaniitu. Fayyaalessi keenya hadhallee akka farda bilbila beektu isin bilbila itti hidhanii sanuma qalaloo godhee caqasaa jechuu hadhallee. Iba dhuunfaa buufnaa waan kan isin jedhuuf qabaachuu isin galee. Haga biyyatti as dhufe namoota ijjuu wal agar warra kalee garteen hojjeesuu deemuuf qubanuu qabullee haadholii jinaasaa jirra. Ni xiixan hadhallee. Jagni akka ibaluun jiru goonni akka ibaluun jiru jedhan. Beekan akka ibaluun jiru jedhan jechuudha. Baay'oon malee hin dadhaban malee karaa itti afaan baafatanii dhaban malee cinqii keessa jiran. Yerummaan wayii dhufti. Somaalimmaan tun dhoofti Itoophiyaa. Ijiptimmaan tun dhoofti. Hirimu arganne cabsinaa. Rakkatanii gara badanii halkanii guyyaa ganama walkaan cufaa hadhallee badii ilmaan Oromoo eegan. Hadhallee 4 kiiloo keessaa osoo nafxanyaan mul'atte osoo TPLF mul'atte eegan. Warra akkastu jira jechuun isin galee. Warri hadhallee hirribatti dhabuun jiru. Maaliif namni keenya kaleessallee warra akkasii suni Oromummaaf yookaan kaayoof gabrummaaf osoo hin taane qabu hinaaftu.
warra hinaaffaaf siyaasa duude, wallaalaan siyaasa duude. Wallaalaaleen gosa qaba beektani. Namni garii yoo wallaalaa ta'e ni barata guyyaa irraa bariiti jechuudha. Akka buluun waalaalee xiinxallee abbu'aan garam deemaa ture karaa sirrii jiraa jedhee ilaalee as deebi'aa jechuudha. Amma kaafee bakka hundatti naaftu namoonni kalee dogongoran deebi'an galee hundi isaanii dhufee haadha nu gartee abboo dhiifamu kalee akka isin jenne karaa malee deemnu hinjifattan isintu sirrii jira. Namoonni kun namoota itti fakkeessanii dogongoranii namoonni sobanii yookaan immoo ofiyyuu dagamanii wallaalaan waa balleessanii jechuudha. Kun hadhallee namoonni akka kiyya gartanii keessoo biyya dhuftanii haala adda addaatiin namaa wal qunnamtanii agartanii jechuudha. Tokkoffaa fuula isinii badanii fuulli isaanii isinii badamu. Abbaaf yaa ta'u haadhaatiif abbaa kee yaa ta'ani. Lammaffaa yeroo xiqqoo waliin haasofte achi deemte mormii si kaasaa nadhallee sirrii miti waan akkanaatu ta'ee jiran jechuudha. Isin galee kana bira dabranii akka yaaddarrii yoo tettee gaafatte guyyaan tokko ni dhufaa jedhan. Guyyaan tokko ni dhufaa. Maaliif amma isaan misooma biyyaa jijjiirama dhufe irraan kaa'anii kana yoo ati dahaa baafteef wanni isaan barbaadan namoota isaanii san namoota kalee waliin maqaan dhawame san isaan taayitaa irra baasuu dhukkubsatan dhallee jechuudha.